Hello, 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 hello. Nageenyi yaallu waaqayyo isin yaa baay'ee obboleewwan koo akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii ni jira obboleettii keessan nagaa galata waaqayyo baga har'a geessanii baga jiraattan isiniin jedha. Isiniin jaalladha warri haaddisii subscribe godha warri kaan immoo na daawwadha na jajjabeessa koomintii naa barreessa waan hojjedhu naa barreessa waan irraa jibbitan naa barreessa kana jaallattan anuu beekaa jira anu isiniin jaalladha akka mucaa kootti isin jaalladha. Akka ofii kootti hin jedhu ofii koo gaafa dhaaree ofin salachaa miti akka mucaa kootti isinin jaalladha. Sheerii godhaadha isin rakkisu laayikii naa godha warra kaan bira naaf haa ga'u laayikii naa godha na jajjabeessaa anan tala keessan na guddifadhaa waan an hojjedhu viidiyoo babbareedduu ishee akka isin hojjedhuu fi na gaafadhaa amma waaqayyo na gargaareen nan hojjedha viidiyoo kana jechuudhaaf gizee 3 gizee 4 qophaa'eera gizee 3 gizee 4 amma mucaan raffisaa hin ka'a amma noosisee raffisaa hin ka'a aduutti illee baasee isee raffisee hin ka'a baga jiraattanii gaaffii wayii deddeebisuu dhufeerra waa'ee mana keenya irratti gaaffii na gaafattantu jirtu obboleettiin koo tokko maal jetti boontuu shawaa maal jetti asumarraan mucayyoo kana hojjedhu jabaadhu waaqayyo iddoo sii buusaa isa darbe wajjin hin darbani jedha na jajjabeessa. Maal jetti ani lafaa buraayyuu bitee na jala fudhatanii nan gubadhe koottaame mana naa barbaadaa ollaa taanaa jetti. Eesh obboleettii kiyya boontuu shawaa kiyyaa mana sii barbaanna ollaan taana inshallah yoo waaqayyo jedhe inshallah ittanii miti waaqayyo jedhe qoosaa fi miti nan jaalladha jecha kana yoo waaqayyo jedhe nus waggaa tokko waggaa lama mana kiraa kee turra waaqayyo karaa qabaa hin bitan hin baana atis haala ittiin bitannullee haala ittiin yaannullee waan makamillee haa ta'u wal argannees rakkoon qaboo silkii keenya sirraa fudhattees wal dubbisuu dandeenya. Egaa humna siif haa ta'u inni diigamee inni badee deebi'ee siin dhufu abdiin kutatiin isa laalte jabaadhu hojjedhu siin jedha ani akka kootti jabaadhu isa caalutti si baasa wayifuu ta'e ta'anii darbe waan godheefuu qaba gooftaani. Isa dhufuuf immoo isa fuulduraatti aggaami jabaadhu hojjetadhu siin jedha ati kana sii hima ollaa taana wette immoo kootu rakkoon hin jiru ollaa hin taana wal faana bitannaa iyyuu eeshi kabiraa immoo maal jettee mee haadhoo koo bakka ati jirtullee naagalee mee naannoo magaalaa hoolotaa fi buraayyuutti dhibbaa jechuun barbaadetti natti fakkaate dhibboo jedha wanti ta'e dhibboo yoo jiraatanii mana qopheessaa na barbaadame maal jette naan galle atis boontuma shawaati mucaan koo ka'ee kunoo ani isiniin hin jenne gizee afur itti qophaa'ee viidiyoo kana waraabuudhaaf shanaffaa irratti dhaqee noosisee dhufa waynee utuu nakatti jaalladhu na boocha dhaqee noosisee dhufa kana eegaa. Raffadhee dhufeera suuta jedha haasaa suuta dheesilitti himaa suuta dhaggeeffadhaa rafseen ga'e. Amma akkanatti isinitti faa xiqqoo isinittan bareedadhe yaada maalimas ta'u soortiyyeetti nan bareeda asumaan raffataanaa jira akka jette ammallee boonturmaa shawaatidha mi'a haadhoo koo bakka ati jirtullee naan galle mee naannoo magaalaa hoolotaa fi buraayyuutti yoo jiraatte jechuu barbaadetti yoo jiraattanii mana kobeeshinaa barbaadame maal jechuu keetii kobeeshinaa dhokoo eshi lamaaniyyaa yookiis immoo maalumaafuu lakkoofsa bilbilaa koo asirratti isinii maxxansaa karaa keessaa na gaafadhaa warri mana kiraayii barbaadan yoo ta'e yoo manatti hojii barbaadan illee yoo ta'e atillee akkasiin jedha boontu karaa keessaa na dubbisuu dandeessa. Kan biraa immoo Biraanee Wallaggaa yuutuubii ishiinuma maal jetti inni waa'ee mana keenyaa irrattidha inni deemee hojjetu inni iddoo biraa deemee hojjetu maaliif dhiistee dhuftee dhugaa mana kiraayii kaffaluu si wayyamoo jette
Eeshi ati biraanee wallaggaa tuubii wayyu ture mari'annee turree warra ollaallee achi nu gorsanii turanii anas na gorsanii turanii isas gorsanii turanii ati deemi hojjedhu isheen immoo asuma haa teessu qe'ee jedhanii turanii waan adda addaa dhaabee ture qe'ee san keessallee akkuma jettanii shaagirtii keemaan kun uffanni akka hin goggogne dhaqee ilaale warreen jettan illee jirtu waan hin dhaabin hin jiru egaa bunni illee biqilaa isaan sirriitti qabateeyyuu biteen dhaabee kan biraa maal isiniin jira wanni hafi hin jiru muuzii illee warqee illee abukaadoo maangoo dhugaa waaqa isiniin jedha naannisee dhaabeen ture sirriidha yaadni kenkee garuu maaltu ta'e inni asitti qallaba alaa bitee nyaata alaa bitee fayyadama biddeen duwwaallee alaa bitee yoo waxii hojjetate deebi'ee naammoo amma hojjetee achitti na argeen of fayyada kanaafu nuu ta'uu dinnaa waluma faana wal qabannee wal furannee hadhufnee siin jedhaa dhoogoon kee kana waan sagalee qabadheef immoo beektu isinuu isaas kee haa bahetu jedha gaaffii kan biraati kun immoo kadijjaadha naannoo kamii tajii keessa achi waanan ta'eefi naan jirte kadijjaan immoo tajii keessa waan taateef kadijjaa tajii moo tajii naannoo as goriiti asii sabbataadha achi walakkaa jira jechuudha tafkii minaamin hin jiranii miti walakkaa sana achidha siin jedha kadijja kabira maaltu naafe kadijjaa dhumadha eessa naannoo kamii jette iddootti ijaarrannee Hanan faafrikaa maal faafrikaa jedhee manni adii guddaa ijaaramee jiru yookaan immoo poolis xaabaa fuuldura jechuudha poolis xaabaa olitti xiqqoo ishii gara poolis xaabaadhuma akkanaa jechuudha baay'ee fagoo miti poolis xaabaarra akkasis hin jedha wanni kan biraa joo jiraate gaaffiiwwan baay'een hin jirulleeti waan ishii kana dafee deebisee fi waan namichi bu'aa jiruuf dhageessaniitu irrattis baay'isee haasa'uu hin barbaanne keessuma obboleettii lafa bitattee jalaa fudhatame waaqayyoo humna siifaa kennu hojjette itti guuttatta hojjette homaa miti egaa inni nama qortuuwwan biyya lafaa kanarraa waan baay'eetu jirtu kunoo akka namaa egaa iddoo waaqayyo nama jiraachise malee hin jiraatanii gibbii bal'aa sana keessaa baay'ee bal'aa ture lafichi kaaree 200 jechuun ajaa'iba ture iddoo waaqayyo taa'aa isiniin jedhe teessu egaa dhiisee dhufe aniyyuu waan ta'eef atillee obboleettii koo jajjabaadhu homaa miti humna siifaa kennu inni sun gaarummaadhaaf ta'e isa dhufumoo waan haaraa harkaan qabattaa siin jedha siifasumaan kana siidhaama mana jireenyaa gaarii 300 irratti ijaareen ture boontu shawa okay ijaartee turte ijaartee seela fudhatanii irra waaqayyo isaanii baadhiisu gaahumaa miti kana bada gaaffiin tokko immoo wanni na gaafatan waan inni irratti baay'isee haasa'uu dhiisee fi ganaa haasaa sanitti hin dheeressuufanii gaaffiin tokko immoo maal jedha akkana jedha birrii 60 yookaas immoo 60 barreessite anillee 63 dhaan mucaan irraa fudhate waa'ee birrii 63 nyaatamuu koo immoo akkamitti akka nyaatame egaa kophaa koo miti yookaan nama hantanii kophaa koo taa'ee isinittiin immoo soorsaa dhufu soorsaa wajjinan taa'ee isinitti akkamitti akka nyaatame kaartaan baasifadha jedhee isiniin jira isinan jaalladha waan sagalee gadi qabadheef immoo beektu warra mana galaa'ee nama dhaggeeffatu bareedduuwwan illeeti xinnoo akka kan ofii yookaan akka kan iddoo biraatti fataa jettanii akkuma mana madaamiiti jechuudha mana madaamii na sirkee haasofnu maanni eenyu wajjin rarrarra jechaa bultaa isin jedhu isiniin jedhu miti akkasuma jechuudha kan isiniin jira kan isinii deebisee jedhee na yaada kan itti hafe immoo kan na gaafachuu barbaadan immoo ammas na gaafadha ani isinii jira isiniin deebisaa waan hojjedhu naan jettan immoo nan hojjedha waan na erguu barbaadan illee na ergadha waaqayyo akka isin na jaallattan akka isin fayyinni kee fiixaanaa bahu jabaadhu naan jettanii achitti humna isiniif haa ta'u akka amantaa keessaniitti warri allaatti amantan warri garbeelis maaramiitti waaqayyotti amantan hundumti keessaniyyuu
humna argadhaa waan hojjettanitti eebbifamaa milkaa'an sinin jedha fayyaa sin yaa kennu sinan jaaladha waan na hordoftaniif baay'ee guddaasa galatooma mucaan kun rafee jira amma kana caala siigaa viidiyoo sinitti hin dheeressuu sinin jedha isuma kana laayikii naa godha warra addisii dhugaa waaqa sabiskiraabii godhana jajjabeessa doolaara biraan nagaa doolaara bira geetan gaafan doolaara bira geemu quufee sin irratti dhufeetan akkana sin irratti godhadha waan isin jaalladhuufani bakka akka barbaadisi wajjin haasa'ee sinin jedha sinan jaalladha nagaa naa xuraa